ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإسلام والإيمان، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akkuma beekamu sagantaa tiyyata ammaan dura Masjid Bilaal naakee namti irratti gaggabaabsee waa'ee seenaa dubartootaatiin dubbachaa ture. Seenaan dubartoota diin keessatti bakka olaanaa qabdi. Ta dhiiraatii walitti hin dhuftu. Dhiira qofaatu diin kana asiin ga'eef namni ta'a. Garuu ana akka mataa kiyyatti waan hin argina dhaabbadhee dubartii asiin ga'e malee dhiiraa miti haja'uu yaada qabu. Sababni isaa waraa'a min kulli rajuli aziiman imra'ati aziimaa. Dhiira jajjabduu diin asiin keessa san hunda dubartii duuba jira malee kophaa isaaniitii miti waan ulamaa'iin jaaniif jecha. Kanaafuu seenaan dubartii dura diinii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dhufe kana isa Nabi Muhammad mataa isaa namni guddisee akka inni ifaa aalamaa kana ta'u godhe dubartiidha. Seenaa takkaan isiniif kaasa. Imaamu Zaabiin kitaaba isaa keessa fidee waggaa 1400 dura dubartoota lamaatu Makka irraa gara Madiinaa waliin ka'ee jedhe imalaaf. Dubartoonni lameen tun osoo waliin deemanii daa'ima xiqqaa waggaa 6 harkaa qabanii waliin deeman. Lameen irraa takka eessuma Madiinaa qabdi. Bira dhaqanii bira bubbulanii yeroo achii deebi'an Makkaa fi Madiinaa jidduu bakka Abawaa hajamtutti takka dhukkubsatte. Yeroo dhukkubsattu achuma duute. Yeroo duutu saahibni isii waliin deemuu jirtu tun Barakaa bintu Sa'lab jedhamti. Ummu Ayman jedhamti maqaan isii. Intala Itoophiyaati. Daa'imni xiqqaa waggaa 6 sun Rasuula Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Kaduute sun Aaminata bintu Wahbii jedhamti Haarisaati. Ni duute bakka galaanni hin geenye tullurra qabrii qottee kophaa isii hootu na wajjin awwaalii Muhammad haalateetii du'een awwaalaa jettiin inni hin beeku. Kophaa isii ol harkiftee awwaaltee achi yeroo deemuuf kan waliin deemuu dide haadhatii jadiifnee deemnaayii jaan inni hin beeku. Rasuula Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Eega isiin duute booda gaafa hijiraadhaaf Madiinaa dhaqan Nabiin sallallahu alaihi wasallam isaanii Abbaa Bakriitii fi Umar jidduu taa'u jiru. Maanguddoon dubartii takka ulee dhadhaabbataa itti dhufte. Yeroo kana nagalaa si qaattee Rasuula bira ga'uuf deemti. Bira dhuftee akkana mataa haxooytee nagaa qabdaa nagaan as geessu jettee gaafattisiin. Yeroo kana Umarii fi Abbaan Bakrii eenyu isiin tun jennaan hiya ummii ba'da ummii jeen. Isiin haadhatiyya ta'ee haadhatiyyaatii na guddiftee jeen. Ummu Ayman Barakaa bintu Sa'lab. San boodallee Rasuulli amma mana isii dhaqee ziyaaraa ture. Eega isaan du'an boodallee Abbaan Bakriitii fi Umar ziyaaruuf dhufaniititi booche Ummu Ayman akka malee booche. Maal taatee boocha? Rasuulli du'e jannata kutee mana isaa irra caaluu gala kutee maaliif boochennaan sun nan boochifne jetteen. Eega inni asirraa deeme wahyiin samiirraa nurraa dhaabbatte. Eega inni du'e qilleensi wahyii nurraa citee santu na boochise jetteen. Namni tokkollee akka Rasuula Rabbiitti beekaa jame hin jiru. Ammaan dura ganas hin dhufu akka isa jaalatamullee hin jiru. Nama akkaan jaalatamu Aishaa radiyallahu anhaa akkana jette ummul mu'miniin. Mucaan dardaraa tokko mana bira dhufeetti. Mana bira dhufee jilba isaa itti hirkisee dhufee Rasuula akka taa'e. Maalii jee Rasuulli? Mana taa'eetiin si obsuu dadhabe yaa ergamaa Rabbii. Mana taa'eetiin si obsuu dadhabe jaalalteeti ranaan amma hoo dhuftee maali duubaa jennaan ammaas tanaa miti jeen tana yaachisu jirtuuf. Akhira gaafa duune takkaa jahannam seeneetiin ati jannata seentee si dhaba jechuun na yaachisu jira. Yoo haati jannata irraa firdawsa alaa seenteetiin an hulaa irraa gadii seenee si dhaba jechuutu na yaachisu jira jeen. Jaalala addunyaatii fi ta'a akhirallee namni akkana walmattii kennamteef hin jiru. Yeroo kana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa aayaa quraanaa buuse man yuti'i Allaaha wa rasuulahu namni Rabbii fi ergamaa isaatiif tole jee akhirattis ma'a annabiyyiina was-siddiiqiina wash-shuhadaa'a was-saalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa jee Rabbiin quraana buuse. Ati achitti ambiyoota wajjin nabiyyiin addaan hin baatu qalbii takkaan taa'ii jee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa.
سينا دوبرتي واسديبني لالو رسول خاسينكي دوبرتي دا أبا بكري ورك خالد بن وليد قافلوا لقدا يرمو نما كما شنجيس خبا إساتي سيفي سقلتون هركة جتبيجي دوبرتي أسينكي ورك عمر بن الخطاب ورك صلاح الدين الأيوبي كنت إساني دوبرتي تو أسينكي أبا مالي قدة تنجر خنوندي أبا هريرة فكين يافرنو قازت إيسا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتين أبان قبو هي إيسا لفي فودين لفي رب بريفتيرو رسول الله دكي حديث بريس نمني أكا إيسا حديث وديس تو قولين هنجرو أكا إيسا حديث سمو قبچو دندولين هنجرو نبي كي جالتما صلى الله عليه وسلم إلى أنقر راتتي ساينتستوني اللي يروا إيسا دبتن ساينتستين بيا أمريكا تكو مقان إيسا جون برنانك شوكا جام لمي أمريكا تي أمنتي براتي نمني محمد جامسون وصو الدنيا تنرى قوية تكو قلدي بيه rakkoon addunyaan tun rakka keessa seentee jirtuun sa'aa jaadura furmaata argattii je guyyaa tokko sun taane sa'aa jaadura furmaata argattii je inni saayintistiidha nabi muhammad garuu barreessuun beeku waan barreessanii itti kennan dubbisuun beeku saayintistoonni hundi saayintistiidha jedhaniin koompitara takka ajaa'in agarre ala digirii BSc yookaan saayintistii fudhatuudhaaf waggaa atliist waggaa 30 ol barachuu si barbaachisa inni garuu koompitaraan baratan amma yeroo ammaa koompitaraan baratanii inni koompitara takkaan agarre saniin achitti saayintistii ta'e addunyaan dunguutuun isa jaalatti osoo isan argin osoo footoon argin osoo sagalee isaan dhagayin ummanni bileenni meeqa addunyaa tanarraa ayni isaa godhutti hin jiru isaaf wareegamutti hin jiru Abubakrin Siddiiqii radiyallahu anhu gaafa diina jalaa goda dhaquudhaaf deeman san yeroo gama godaa deeman gis takka fiigee dura dabra gis takka duuban deebi'a gis takka gamanaan dhaabbata gis takka bitaan dhaabbata ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam abbaa bakri tasgabbooyteen deemtu maaliif akkana godhattennaan hin tasgabbaa'uu jeen osoo yeroon si duuba deemu waan si duraan diinni si dhufuna fakkaattii jeen yeroon si dura dabrus waan duubaan si dhufuna fakkaattii jeen bitaa mirga kee wanni akka fiigee naanna'uuf yoo gamanaan si dhuftes gamanaan si dhuftus osoo si biran geenye an haa dabru jechuu barbaadeetii jeen yeroo goda dhaqan naa si dura seenaa dhaabbadhu jeeni ifii seenee goda keessa waan jiru laale goda san keessa uraa 11 jira uraalee 11 jira uraa habbaa 10 qamisa isaa irraa baasee addaan cufee takka waan cufuun dhabnaan hirpha isaatiin cufee seeni umaan jira dhiihootu jeen yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam seenee dhufee miila isaa kana mataa kaatee rafe achumaan rafe hundi isaaniitu hirriibatti qaban yeroo kana ufni achiin seenee uraa tana bakka ittiin bahu dhabee ta hirpha isaa san argatee isa idde yeroo bofni isa iddu summiin qaama isaa keessa wal geesse sosoo'uuf ergamaa rabbiitii hirriibaa kaa jedhiise achii booye imimmaan isarraa bu'u rasuul hirriibaa kaase yeroo kana achi ol ka'ee maal narraa taate yaa Abubakar yennaan bofni na iddee jiraa jeen yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam hancufa isaa itti tuttufe akka rabbii isa fayyisu rabbitti kadhate akka waan takkaan hin dhukkubin ittiin fayyee je abbaan Bakri akka waan takkaa hin dhukkubsatin ittiin fayyee je hancufti isaa qoricha yeroo ammaan tanaa addunyaa sana jiru kana guutuu ni caaltii je Imaamu Ahmad namni yeroo takka rasuula kai tufee du'aayi godhe qoricha faarmaasii fi hospitaala keessa yeroo addunyaa sana yeroo ammaa jiru kana guutuu ni caalaa je nama akkasiiti rasuulli jaalala akkasii qaba iciyyoo takka akka Imaam Haafiz ibn Hajar kitaaba isaa ka seenaa keessa fidetti Sanaa bintu Asnaa jama maqaan isii nabiin keenya jaalatamaan nagaa fi rahmanni isirratti haa jiraatu intala sana gaa'ela waliin uumuudhaaf isii kadhachuudhaaf ganda dhaquu barbaade yeroo kana intaloon tun dhageesse akka rasuulli isii kaadhimachuuf mana isaanii dhufuu deemu yeroo kana gammachuudhaan hiddoonni isii dhaabbatee lubbuun isii baatee addunyaarraa deemte jaalaltee akka rasuulaa hin argamtus gootummaan akkasiitis hin jirtu dubartiin jaalatiin keessattis ciccimtuudha gaafa lola Uhud dubbiin jabaattee xiyyi kaafiraa akka roobatti ummata musliimarra roobee jabaattu malee gaalli waan deessu jedhanii warri akka Abbaa Bakri Umar asaabaan gurguddoon tun guutuun istusciiduuna fil ardi rabbi quraana keessa jiru hundi isaanii biraa horiyan rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni akka isaa gootaan jiru muslimni hundi girira dhiisee biraa horie inni achirraan deemne garuu bireezii koofiyaa sibiilaa kan inni matarraa qabu dhaanii koofiyaan kun mataa isaa uree keessa seene asaabaan harkaan itti ejjetanii harkisanii keessaa baasuu dadhabaniit ilkeedhaan Abaa Ubeydaa ibn Jarraa osoo harkisu ilkee abbaa lamaarraa cabe mataa isaa keessaa baasuudhaaf yeroo kana
حمنة بنت جيش تجمت يولبون ديار رسول فدان تاني يوم فدات هذه في قال افتي تمرمت تيجي سورارنا ورانو جت إيجا كان أرجع طلحة بن أبي عبيد الله نمني جم دوبرتين برا دفتي رسول أفتم سو أجران في قال في اسم ده أجد برسه عند إسرائيل تو تمرمي دابت تيجي أشرا في بوتون على آخر الروبي بكشنتا ميتور ورانا إسرائيل رايت ففتي سامبودا راتو فتو كونامو بكجيرو ديبي جينا خنا رايت تسنجيشو dubartii dha jechuu fedheeti bakka sanatti hamnata bintu jeeshi seenaa isii ibsuutiin bakka sana dhufe sababa isiitiin asaabonni sun gaaraa dachanii takka takkaan ummata kaafiraa firaa dachaasan dubartiin dirree lololatti goota mana keessallee goota beekamtiin malee dalagaan isaanii yeroo hedduu warra ikhlaasaa waa dalagus dubartiidha fakkeenyaaf seenaa takkaatu jira hadiisa sayyaa keessa dubartiidha maqaan isiin beekamne haadha eenyu akka taateen beekan haadha manaa ibalu akka taate wanni dubbatame takka hin jiru garuu addunyaan guutuun hadiisa keessa karaati innahaa kaanat imra'atu sawdaa'a alaa ahadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dubartiidha gabra gurraattiidha zaman ergamaa rabbiiti gaafa kaan kaatee diin islaamaa kanaaf maaliin godhuu qabaa jettee lafaa kaatee if gaafatte yeroo kana haxooytu cabsattee masjida rasuulaa deeyte sallallahu alaihi wasallam irra caaltuu mana addunyaa sarara masjida keessaa masjida rasuulaa qulqulleessuu deeyte gubbaa isaa waan akka baala timiraatiin ashaganii yeroo roobu keessa gabbu'a hada ganamarraa deeyte jalaa qulqulleessiti rasuulli yeroo dhufu dhaabbatee eegeen gasiin fixxee jalaa gabbaatu sanboodara seenee asaabota waliin salaatu osoo kana qulqulleessituu gaafa kaan hafte masjidarra dhukkubsattee halkan tokko keessa malakul mawtiitti dhufee lubbuu isii fuudhee duute asaabonni ja'an tokko hirriba irraa kaanii dammaqanii halkanuma san qabrii qotanii awwaalan yeroo kana rasuulli yeroo xiqqoo booda isiin sun maal taate maaliif hin dhabee jee asaabota gaafate qaaluu yaa rasuulallah maatat kazaa wa kazaa duute jirti halkan akkanaa gaafa kanaa akkanatti awwaalle jennaan ni lol ergamaa rabbii maanatti ni minaan dhoksitan jee laalammas silaa osoo abbaa bakri yookaan umar tu'e ergamas kaasanii namuu hirribaa kaasanii itti himan ture isiin garuu beekamtii nama biratti waan hin qabneef gabra jedhanii tunfuuni awwaala garuu jabbaaru samaawaati warabbii rabbi bira beekamtii qabdi yeroo kana rasuulli ammuma qabrii isii nageessaa jee asaabota fudhatee dhaqee ummata saffii galchee irra salaatan yeroo salaatee booda nabiin sallallahu alaihi wasallam kana jee qabriin akka dirree kana guutee jirtu tun guutuun yeroo ulti dhufin dura dukkanaa jee keessisi garuu eega dhufnee miciyoo tanarra salaanne hundi isiiniif ta'e jee akkanuma je'een namuu qara'aa intalti tun abbaa eenyu akka taate gosti isiin beekamne takka illee irraan beekamne nama ikhlaasaa waa dalagu jechuun agarsiifanne dhugumattiif qabdee rabbiif jecha dalayde kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan dalagu keessatti beekamtii ilma namaa osoo hin taane kan isaa qofa akka isarraa barbaannu nu fedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amantii islaamaa keessatti akkaan dubartii kabaje quraanni kabajamaan kun suuraa 414 qaba takkaan takkaa aayaa achi gasirtuu aayaa kun 636 suuraa 414 tana keessa suuratun nisaa jee suuraa afraffaa buuse suuraa dubartootaa jechuudha suuratun rijaal yookaan suuraa dhiiraa inni jedhamu quraana keessa gonkumaan jirtu suuratun nisaa aayaa 486 qabdi suuraa afraffaadha suuraa dubartootaati suuratul maryam jee suuraa 1998 qabdi kanas maqaa dubartootaatiin buusu suuratul mujaadalaa suuraa 58 aayaa 22 qabdi kanas sababa dubartii takkaatiin buute umar ibn khattaab radiyallahu anhu fakharaja yawman gaaf tokko ni ba'e seenaa suuratul mujaadalaa irra buutin isinii haasa gaaf tokko yeroo ba'u fara'atuhu ajuuza dubartiin takka itti dhufte nama guddaadha anta amiira almu'miniin ati mootii muslimaatiimi umar ibn khattaab mi dhaabbadhu jetteen ni dhaabbatee dura gattaa'e osoo ati jirtu dubartiin muslimaa biyya kanaa bakka kanaatti rifeensa qullaa uffata qullaa deemuu eegalte gaafa mootummaa rasuulaatii fi abbaa bakriyoonni akkanaa takkaa hin mudanneeyi jetteen yeroo kana umar ibn khattaab booye boodigaardiin umar ibn khattaab eeguuf jiran kun itti asoo hori'aniit maali dubartiin akkanaa takka kabajaa hin qabne mootummaa muslimaa mootummaa addunyaa sana bulchuu jiru gaafii akkanaa gaafatee karaa mataa dhukkubsitee boochiif taayaniin da'ahaa dhiisaa jeen atadrii man hiya isiin tun eenyu akka taate ni beeytanii hii jeen hin beeynu janiin innahaa imra'atun ishtakat zawjahaa ila allaahi فسمع الله اشتكائها فأنزل الله قرآن يتلى إلى قيام الساعة قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله dubartiin tun zabana rasuulaatti jeen isin haadha manaa Awsi Musaami takka seeraan jirti yeroo kana abbaa manaa kana wal dhabde gaafa kana har'arraa kaaftee ati haadha manaati yaa miti si wajjin buluu jee
aadaa arabaa kastiroo sana kas janii kakannaan kalaas gana haaduma kakate yeroo kana rasuula bira deeyte abbaan manaa kiyya akkana naan jee ati irraa kaaftee haadha manaa yoo sun taane haadha tiyya naan jee akkamiin amma haadha isaatiin haadha manaa isaatii jetteen amata kudha wayii hojii jiraanne ilmaan meeqa hojii qabna bareedina kiyyeessa bira fixee humna kiyyeessa bira fixee kan rakkaa naan jee jennaan rasuula yeroo san wahayyii waa'ee karaa irratti hin buufamne khalaas gaa eegas hin jeefu ati haadhuma isaatii jeen akkamitti yaa rasuula laatee falmiitti deddeebifte yeroo kana rasuulli jalaa jal'ise achi deebite igibaanyi xayiqachoo dallaa gama rabbii oli jennoo galfatte rabbi sirra haadhetteen yeroo kana rabbiin suuraa tana sababa isiitiin buuse obsa qabdi asabru diyaa'u nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inni obsite gama rabbii deeffatte ati sararraa kaaftee abbaa manaa kiyyaa bitettee dhagaa itti narree dagdagaa ittiin kaafne achi deebitee rasuulatti himattee rasuularraa dhabnaanu gama rabbii deeffatte yeroo kana furmaata akkaataa itti walitti deebi'uu danda'an achi ila rabbiin gattarreessee buuseef kanaafu dubartiin diin keessatti gahee isii yoo laalle allaamatu ibnu asaakir kitaaba isaa taariikhu dimishqi kajahu mujallada 80 qaba achi keessatti ulamaa'ii gurguddoo jee warraan irraa qareeta dubartootaa jee nam 89 fide ulamaa'ii gurguddooti jee nama akka addatti jaalatu jechuudha nam 89 kan inni fide dubartiidha في سوريا وفي شام وفي العراق وفي بغداد بأفران كان أوفا كيسن نم سديت من سجل راغري إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كيجا عالم كيجا نمان راغري بيكما جي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص إسفيد إمام الشافعي رحمه الله تمر عمري سا كما مصر يرو ديبو مصر دي مي علماء بيتنا نمني جبارا نراك أرقو دندو حمي جيتي غغافتي lakko sangana baka kana ganda kana daqi nafiisa jamti janin yero daqu nafiisa jamti ijan qabdu darasana mahmud ibn bashar yol garasifti nafiisa masri keessatti wal dura duubaan soomana sunna waggaa 30 soomanti darasana mahmud ibn bashar qabdi dhufee imaamu shaafiin jala taa'ee irraa barreessu eegale yeroo tana waqad asala al-usula wa allafat ar-risala kitaaba guddaa kaa'ee risaalaan isaa addunyaa tana guutuu facaatee mazhaba shaafii jee namni jala deemu eegale jira إمام أحمد بن حنبل صاحب مساكية خا الدنيا غوتو مذهب خرا إسا قرتي جل ديمو جرتو إيجا عالم الدنيا تناته إمام ما نسافك نمته دوبرتي جل تاعي كتاب بريسا جين يرو إسلا كبوديو غرو إسر راوسو كتاب بريسو تمورا دبي كانسري تروفه دبي كانسري تين دبي وسو كتاب بسودوي نفيسان إيجا إمام الشافعي رسالة تنبوده نبي رفيداتين مناتي رسالته isa gaggeessite isinis yeroo muraasa isa boodaftee duute yeroo sakhraata seentu soomana qabdi ummanni dhaalanii yaa nafiisa haara dhukkubni sitti ammaate soomana kana irraa furii janiin mee gabbaa aduu laala dhaatte aduu yeroo laalan gana jirtii janiin ni kofalte sa isin waan karaa isin ajaa'ibsiise soomana kee qabsuun isin ajaa'ibsiise jette anammoo isin tun ajaa'ibsiise awwanni waggaa 30 guutuu barbaacha soomaneef osoman soomana qabu anaa soomanni natti jiru malakul mawti dhufee lubbuuti jafuudhee rabbiin akka waliin ga'uu fi wanni waggaa 30 soomaneef isin ammoo aduun gana jirte hogguu jettan na cabsisuu feetaniiti jetteen haala saniin addunyaa soomana hidhattee jannata furuudhaaf gala kutte nafiisaa jedhiin aalima walumaa galatti aalimni tokko dubartoota fatwaa godhaa turan jee nama 5,000 ol waliin dhaabee fide takka takka maqaa isaanii dha'uun yeroo naan geessu nam 5,000 ol حافظ ابن حجر الاسقلاني كتاب إسا تاريخ دمشق كجو كيستي لا كتاب التقريب كجو كيستي dubartoota muhaddisoota hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam odeessan qofa jee nama 824 fide akka ulamaa'iin jedhanitti sababaa bilisummaa banii israa'el khataate haadha nabi muusaati akkuma san ashrat al-mubashara jennee warra dhiiraa raasaafota gaggaariisa yeroo hunda ni baran warra dubartoota irraa hojjenyu fabe nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gabaabsinee walatiisu fi sayyul jaamii lakkoofsa 1,135 jira maal jee afdalu nisaa wahlul janna irra cocollee dubartii warra jannataatiin isinii himaa jeerra nuuhim yaa rasuulallah jeniin nambar waahid khadiijata bintu khuwaylid khadiijaa himeef lamma faraka jirtu faatimata bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam faatimaa himeef afra faraka jirtu maryamu bintu imraan maryama intalaale imraan isii himeef afra faraka jirtu aasiyaa imra'atu fir'auna هذا منا فرعون لقيسني جدا يسي يمر الرجال كله دبرتوتا ورا جنة تيجي ورا أسوأ الدنيا رجرو تكيني جنة الدنيا رجرو فيك كساورة توفو
ummata kanaati dubartiin seenaan isaanii yoo ol baafna jenne inshaallah sagantaan keessan kun yoo itti fufu ta'e anis kutaa tokkoffaa kutaa lamaffaa jee qopheessee ni fida yoo itti fufne ta'e immoo akkuma reefu isheen ijoosanii akka shaamatti gad deebi'uun qabdu mileen teessan turu kanaafu jabaadhaan isin jechuu barbaadaa diinni keenya kanurraa fedhu ilmaan akkamii guddifnaa ifii jireenyi keenya akkamii dubartiin irra tiktook irratti sa'aa 24 laayivii peejii namaa jala seentee dabarsitu har'as ta'ee borus haadha manaa taatee ilmoo guddisuuf yeroo hin qabdu abadan akka sa'aa 24 tiktook irra dabarsii boru haadha manaa taatee ilmoo guddisuu hin dandeessu maaliif akkuma hayyoonni jaan maal jaan zabana kana zamanaa jijjiira mammaa isallee zamanaa jijjiira biddeena nama quusu eeloo irra beekanii jaan dubartii haadha manaatiif taatus sooshaal miidiyaa irra beekanii jaan mammaa isaayyuu ilmaan akka itti guddifnu akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti ummata keenya barsiise ifiifis ilmoo guddisaa ture rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisuma tokkoon nuuf kaasa والحديث يروي لنا الإمام الترمذي في صحيح حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كنا كنجي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلفه إرجع ربي وجيم فرد خوري غياته كوسودي مجرو تكا إنما كروشين إنجي نجول له فقال نانجي إيجي يا غلام يا مجا إني أعلمك ما وأنت كان سبرسي سانا دقيفة نانجي maal barsiise ihfazillah bakka deemtu rabbii kan keetii fadhu zikrii isaati laa ilaaha illallah jechuun rabbi malee nama biraa hinaasin arraba kee yeroo hunda zikrii isarratti diijeen yahfazka innilleen akkasumas itiifata yeroo hunda si dubbata yeroo hunda si yaadataa jeen akka ijoollee xiqqoo itti guddisan yeroo itti ite sooshaal miidiyaa baranii harkan kaayan doktor Aayidal Qarniin akki jee wanni namni ammaatii fi kaduraanii itti gargarteef dhalootaa fi umrii fi wanni hundi wal qixaa jee garuutu kaduraanii san harmallee yeroo hoosiftu haati daa'ima harma yeroo afaan keessu akka Khaalid ibn Waliid akka Salaadiin Alayyuubii san naa ta'utti harma afaan keessii je ta'ammaan tanaa garuu yookaa itti boo'e yookaa itti beelee anumarraa usootti harma afaan keessee rafifti kanaaf namni akka jiru takka rafu jiraa je niyyaadha niyyaan guddisanii niyyaan harma afaan kaaya warri ammaan dura saniini sooshaal miidiyaa afaan hin kaayan yoo itti yiitu amma tiktook bantee harka keessi dubartiin laa ilma wakkatiin guddisanii akkuma rasuulli mucaa kanaaf dhaame kana rabbii keetii fadhu inni nifsisiifata izaa sa'alta yoo nama tokko waa kadhachuu barbaadde ilma namaan kadhatin fas'alillaa rabbii kan kee qofa kadhadhu jedhe annal ummata ummanni addunyaa sarra jiru kun guutuun law ijtama'at osoo dirree takara waliin qabamanii ay yanfa'uuka waan takkaan si fayyaduuf lam yanfa'uuka illaa bishay'in qad kataba allaahu laka waan takka si uumanii godhuu hin danda'u waan rabbiin kalee si barreesse yoo taate malee yoo si miina jaanis akkasuma waa takkaan si miidhuu hin danda'u waan kalee rabbiin sirra barreesse malee guutummaa barsiisa laa ilaaha illallah barsiisa akkanatti ijoollee laa ilaaha illallah qararsiisee afaan kaa har'a haati akka imaama Ahmaditti warqii gurrarraa baastee gurgurtee ilma isiitiif kitaaba bittu eessa jirti alaa kulliyaan yoo warqii ifirraa baastee gurgurtee silkiiti otoo ittiin banatu yookaan instagraamaa fi kan ittiin fayyadamu bitteef hin jenne takkanaa yoo jiraatte hin beeyne takkasii hin jirtu kanaafuu guddina ilmaanillee namni qooda qabu isinuma rasuulatti sallallahu alaihi wasallam mucaan dardaraa dhufe dardarri akka kiyyaa yaa rasuulallah ilmaan namaa kan addunyaa jiru kanarraa eenyuu saahiba godhachuu qabaa jeen yeroo kana ummuuf jeen haalateetii jeen faraddada miraaran ammas yeroo sadii mookadatti deebi'ee eenyuun saahiba godhachuu qabannaan haadhumateeti jeen afurafaratti ammoo yeroo inni gaafatu abbaa keetii jeen abbaan as keessaa gahee muraasa qaba ilmoo keessa gahee muraasa qaba paarsantii 20 jechuudha paarsantii 75 ol qooda qabu ilmoo guddisuu keessatti dubartiidha kanaafuu diin keessallee gootummaa isaanii gabbaanii waan isaan kalee sooman ni lakkoonee jenne fixuu hin dandeenyu inshaallah sagantaanis ganaa keessanis itti fufa achirallee ittiin hirmaadhaa ganaafin isin hambisa madiinaa fi makka yeroo hajjii dhaqan osuma isiin bareedduu keessaa galanii jaan kanaafuu anis asumarratti gabaabsuu barbaadaa waakiru daawaanaa alhamdulillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh